የብርሃን ምንጣፍ ድባቢ ዘርጋ ለውድ Yooyyaa harka fuunee akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaallatamoodhaaf kabajamoo nageenya jaalalli waaqayyoo lafaaf hiddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha anis qaxaliin keessa yookiin moodelistiin keessan ishee lakkoofsa 8 fayyaan jira isin nagaa jirtu alaamanni sa'a namni jaarsa jaartiin shookaa cilfaa biraddistiin hundumtuu nagaadha bakka nagaa nuuf taatan jecha egaa guyyaa irraa kan ammoo viidiyoo baay'ee ajaa'ibee fi viidiyoo shamarran keenya gola madaam jiru naamusa nu ittiin jiraachaa jirrurraa yaada gabaabduu isinii qorra jechaadha viidiyoo tana qixxee isaati irratti isinii teechisa obboleetti keenya asirratti argaa jirtan kana egaa obboleetti keenya viidiyoo ishee asirra argaa jirtan kuni waan baay'ee nama ajaa'ibu jechaadha kan nyaachaa jirtu faandishaadha gin nyaadha nyaachuu isin dhoowwinu nuti kan jenne naamusa nyaadha maali dubartiin akkana miidiyaa irra baatee akkana nyaattu indi maal midhaan nyaachuu midhaanumtu kunuu barkabaja midhaan kanaatu iyyuu xinneessaa jirraa jechaadha tuun saamu'eelii dheeraa kana saanduusha guddicha kana qabattee liivirra teettee akka wanni sanitti sogosogatti kummi wanni wara inabi hatte bobaa keessatti hin baatte viidiyoo arabni wargite kana maal siniin jetti ani kan hin abdaan hojjetachuu biyyaa baane miti dalagachuu biyyaa baane miti TikTok hojjenna jenneen baane gin erga hojjennee naamusaan hojjennee nyaadha nyaatallee akka barbaadanitti gin naamusaan nyaadha akka midhaan nyaatamu nurraa eegamutti dubartiin akkamitti akka nyaachuu qabdu beekuu qabna maal kanan beeynu kana maatii guddaa jalatti hin guddanne nuti maatiin keenya qunxuuxanii nun guddisne hinde ni nyaanna barmina gin akka itti nyaatantu jira aadaa jira safuu jira aadaa biyya keenya irraa fanne asoo dhufte arabnu akkasitti nyaattu dhugaa ijoolleen Itoophiyaa kun TikTokidha jettanii fooloodha jettanii waan isin hojjanne jiru dhugaa baay'ee tokko na ajaa'ibdan obboleetti keenya takka miidiyaa irratti yaadattanii waa'ee wal qunnamtii saala kana haasofte dhiirri waan barsiisuu hin dandeenye dubartii waan akkasii miidiyaa irratti itti haasofte anna ajaa'ibe dhugaa shamarran keenya isin jala qaanfataa jira isin jala saalfannee bannee dhumne dhugaa maali si yoo safuu eeggatta yoo duudha eeggatta ma warra keessan bira baata san hin qaanaftani obboleeyyan hin qabdani zarii hin qabdani maal nuun jedhu maatiin jedha yaadame inde nu hundi keenya bar miidiyaa ni hojjenna miidiyaa ni fayyadamna ni laallas ni boosonnas sheer ni goonas kan namootas gin waa safuu qabu kana hin hojjetinaa jechuu barbaadetti gabaabumatti amma miciyyoon tun akkanatti nyaatti osoo boru madaamiin fuutee fooqirraa ishii darbite osoo boru madaamiin mana kooti gadi bayyattee asfaaltitti gadi baastee gatte osoo madaamiin ishee ajjeeste eenyu sababna mee dubbadhaa ana sirratti matuma ishii sababa malee madaamisiin sababu nama biraasiin sababu sababni yoo maaliif hojjettan naamusa keenya dhiifnee jirra naamusa keenya dhabnee jirra duudhaa keenya dhabnee jirra waan kaleessaadhaaf abboonni keenya itti nu guddisan irraafannee jirra kanuma har'aa bichaa kanuma har'a nyaannee gad udaannu bichaa waan har'a of keessa haqqisnee odeessinu bichaa kanuma yaada jirra malee waan boruu san irraafanne boru bar ilmoo dhaluu dandeessanii dubartoonni har'a sirra akkana taatan kun dubartoonni har'a sirra safuu cabsinee miidiyaadha jenne waan hin taane poosti kun fooloo guddifachuu barbaadde waan gaarii barsiisi takka taataayii waan ergaa qabu tokko ittiin guddatta peejiin keessiif guddata kanarraa kanafi waan bilginnaa maaltu poosti godhiitti biittiifammasisiin jedha waan dhaloota biratti si fokkisi boru ilmoo deessee ilmoo keessan akkamitti ilaalta viidiyoo kana ilma haati kee akkana turte gaafa jedhani ilma kee deesse san akkamitti ilaalta boru egeree kee akkamitti garagartee ilaalta boru gosa kee keessa biyya galtee warra soddaatti keetii si arguu danda'an gaafa heerumtu warra dhirsa keetii namni addisiitti gaafa sichi makamtu viidiyaa irra wanni waraqaan qabe gowwaan qabe tokko jedhan wanni miidiyaan qabe immoo badeen badula haga feetatu bira balleessitullee miidiyaa irraan badu namni viidiyootu godhaa poostii godhaa kanaafuu gaafa san maal sababachuu warra soddaatti kee maddiitti waan safuu cabsu har'a miidiyaa irra godhatte gaafa dhattee isaan bira dhatte akkam taatame ilaalcha akkamii qabdaati maatii san biratti maatii sun kabaja akkamii siif qabu jaalala akkamii siif qabu yaaddeettaa garuu duuba kee inde miidiyaan ni hojjetama bar waan naamusa qabu hojjettan nama biratti illee jaalatamtu faamilii keessan biratti illee jaalatamtu warra abbaa manaa kee maddiitti jaalatamtu jechaadha kanarraa kanafe miidiyaa rakkoo feene tan baraaxannee gadis kaannee olis kaannee qullaas deemnee uffata suffanne miidiyaan barakkaata qaba
miidiyaan nutti fayyadamaa jira moo nutu miidiyaatti fayyadamaa jira jedhu the first questionidha jechaadha anaaf gaafin kun. Nuti miidiyaa erga fayyadamna ta'e naamusaa yoo fayyadamne hoo waan dhaloota barsiisu yoo fayyadamne waan obbolaa keenya quxisuu keenya karaarra deebisoo ta'e waan boru ilmaan keenya karaarra deebisu ta'e yoo callisne akkasumatti waan fokkisaa kana waraabne kun qullaa daabboo shii mul'ifachaa gadi baati kun nyaata addabaabaayii irratti akka midhaan nyaatan osoo hin taane akka farda garbuu bittinneessutti itti gadi jettee habbuuqqatti. Ani sin taazabee dhugaa shamarran keenya maaliif akkana taana dur kun jira dur miidiyaas namni fayyadama ijoollee nama dhufte kun keessattuu ijoollee nama biyyarraa dhufaa jirtu kun dhugaa naamusa hin qabdan naamusa godhadha nuti warri sin dura biyya kana jirru waggaa 10 jirru dhugaa dubbachuudhaaf ta'e waan akka kanaan hojjenne takka bilbila mana isaanii keessa teenye waan akka midhaan nyaata akkanatti nyaannee hin beeknu dhugaa tasuma. Uffannaallee qullaa uffannee gadi baanee hin beeknu gadi baanee waan safuu cabsu waan saala nama waan dhiirri haasa'uu hin dandeenye waa'ee wal qunnamtii saalaa akkanatti barsiisa akkanatti dhiira godha akkanatti dubartii godha jennee nu barree haasofnee hin beeknu miidiyaa kanarra baanee dhugaa maaltu dhufaa jira ishee amma maaltu deemaa jira mee waan nurraa fokkisu haa dhiisnu yaa dhaloota keenya. Boru nu qaanessa wanti kun wanta irratti miidiyaa irratti gadhiiste kun ati biraa balleessitu boru namni daawunlood godhatee qabaachuu danda'a boru namni sheer godheetiin du'eetti godhee of biraa qabaachuu danda'a boru garuu gaafa waan tokko milkoofte boru gaafa milkaa'ina gaarii tokko argatte waan santu sitti ol baafame si xinneeffama laala addunyaa tanarratti seenan biyya keenyallee kanaan nama tokkotti duulu jammarraan hagaati lubbuun si badutti si dhiisan ni beekta jedhee abdii qaba kutti shakkisiisa yookiin gaafisitti uuma jedhee yaadu. Just nuti dubartoonni ofuma keenyaaf sattarra ofuma keenyaaf qabna yeroo baay'ee viidiyoo isin hojjenna sheeriin goota laayikiin goota yaadan kennata maal isin warra waan akkasii kan hojjetudha bar warra ammaziim jedhee viidiyoo laalee ba'u kunniin bulguun hidabbiraalunat maaf isin dubartoonni maa akkana taanaa maa kabaja keenya xinneessinaa miidhagina uumamaa rabbi nuu kenne qajeelummaa waaqayyoo eebbisee samaayiidhaa nuu kenne tana maa itti qoosna. Maaf of xureessina qaama keenya maaf of xureessina kabaja keenya maaf dhaloota ofii dhalle daa'ima keenya biratti of xiqqeessina aara daraa keessa ani garuu taazabee amma obboleettiin kun akkanatti nyaatte boru mee dhiirri ishii fuudha jedhattanii yaaddanii hin fuudhu dhiira dubartii akkanatti nyaattu miti han hojjettu iyyuu hin jaallatu xiddeetan jette baqaan naamusa godhattan safuu eeggattu jaallatanii kanaafuu asitti daarii barbaaddaa gara fuula duraa boru ilmaana kee qabaachuu dandeessaa boru waa baay'ee si eeggatasi kanaafuu ati warqiidha ati qodaa qaaliidha ati qodaa gatii xiqqaan simbinneedha maaf of xureessitaree maaf of rakasiisitaree of hin qabdu of hin dandeessu. Waan ta'aa jiru kanarraa of hin qusattu addunyaa namni itti maraatee itti walitti qabame kana keessa harka baafattee hin teesseen hojjetattu maaltu si cinqe birri barbaacha dhufte malee miidiyaa irratti minnifachaa hin dhufne erga ta'ee morga miidiyaa hojjette waan gaariidhaan hojjedhuuti feemmasi akkasitti malee namoota biratti yoo maraatte malee yoo waan fokkisaa raawwatte malee yoo xinneenna hojjette malee mee akkamitti waan kana gochuu dandeessa of salphisuu irraa kana adaraa keessa waan akkanaan hojjettina dhugaa kabajaa keettas hin xiqqeessinaa waan namni har'a sin jaallatuuf borullee namni na hojii jirgettee hin abdatin boru namni si gatee deema har'a si hooyi majaallaa goobazii teenna jedhee gaafa namni sin gorsu viidiyoo jalsinii barreessu akka waan wanni hojjettasoo sirrii ta'e itti ilaalta noo kun soba ta'uun qabu tasuma waan yoomiyyuun hojjetamneedha. Waan safuu keenya keessatti hin baratamneedha akkamitti dubartiin osoo addunyaa salphitti tanarra jirtu osoo miidhagina sobaa tanarra jirtu waan akka kanaa akkamiin raawwatti ajaa'iba bara.